Kun Baankii Daldala Itoophiyaati. Kun immoo tajaajiloota digitaalaayizeeshinii Baankii Daldala Itoophiyaati. Waggoottan 76 darban yeroodhaa gara yerootti tajaajiloota isaa babal'isaa fedha maamiloota isaas guutaa kan har'a gahe baankiin keessan Baankiin Daldala Itoophiyaa har'a immoo kanaan duraa caalaa tajaajiloota isaa bu'aa teekinooloojii ammayyaawaa ta'an kanneen akka Moobaayil Baankingii, Internet Bankingii, CBE birrii fi Kaard Bankingiitiin deeggaramuudhaan isinitti dhiyaachuu irra darbee barruu harka keessanii seenee jira. Maarree mana keessanirraa fagaattanii osoo hin deemin, hojii keessanis osoo addaan hin kutin, baadiyyaas ta'u magaalaa bakka dhiyoos teessan halaalaa gara baankii dhaquuf utuu hin dirqamin maatiidhaaf firoottan keessaniif maallaqa ergadhaa. yoo isiniif ergames fudhadhaa. Kaffaltii bittaa meeshaalee adda addaa raawwadhaa. Kaardii moobaayilaa ittiin guuttadhaa. Eeyyee CBE birriin deeggaramuudhaan tajaajiloota baankii mara argadhaa. Tooftaa fayyadama baankii keessan ammayyeeffadhaa. CBE bir keessattuu yeroo ammaa kana. Eeyyee keessattuu yeroo ammaa kana kaffaltii tajaajila bishaan dhugaatii fi kaffaltii tajaajila humna ibsaa bakka jirtan teessanii CBE birriin deeggaramuudhaan karaa moobaayila keessanii raawwachuu akka dandeessaniif waajjiraalee kunneen lamaan waliin walii galtee raawwatee tajaajila kennuu jalqabuu isaa gammachuu guddaan isiniif ibsa. CBE bir kaffaltii humna ibsaa yookaan kan bishaan dhugaatii raawwachuu jalqaba moobaayila keessanirraa urjii 847 riqicha cuqaasuudhaan bilbilaa. Tajaajiloota tarreeffamanii jiran keessaas lakkoofsa 5 irratti cuqaasuudhaan tajaajila kaffaltii kan jedhu filadhaa. Itti aansuudhaan lakkoofsa 2 cuqaasuudhaan kaffaltii tajaajila humna ibsaatiif lakkoofsa ibsituu bakka bu'aa kan ta'e 70 galchuun ergaa. Kan bishaan dhugaatii yoo ta'e immoo 50 galchuudhaan ergaa. Sanaan boodas lakkoofsa adda baafannoo keessan galchuudhaan ergaa. Itti aansuudhaanis hanga herrega isinirra jiru baruudhaan itti fufuuf lakkoofsa tokko addaan kutuudhaaf immoo 0 galchaa. Itti aansuudhaanis lakkoofsa iccitii keessan galchaa. Dhumarrattis ergaa gabaabaa yookaan miseejii moobaayila keessan irratti ergamu ilaallachuun mirkaneeffadhaa. Egaa haala kanaan tartiiba isaa haalaan eegdanii mana keessanirraa utuu hin fagaatin gara baankii yookaan gara waajjiraalee kunneenis dhaquun utuu isin hin barbaachisin CBE birrii deeggaramuudhaan tajaajila baankii mara argadhaa. Jiruu fi jireenya keessan ammayyeeffadhaa. Baankii Daldala Itoophiyaa baankii yeroo mara itti of amanattan. CBE bir.